Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenya nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu kan isinitti himu Anumar Sabaati. Jalqaba irratti kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuu Gafi aanaa Baatee keessatti namoonni 3 hidhattoota naannoo Affaariin rukutamuu jiraattonni madda nageenyatti himan. Aanaa Jilleetti kan rukutame kallattii laga Waayyuu jedhamutti nama maqaan isaa Aliyyii Ammee jedhamu yoo ta'u, aanaa Baatee ganda Coqortirraan nama 2 kan maqaan isaanii Hasan Mu'ee fi Alii Yusuf nama jedhaman yoo ta'u, namoonni rukutaman kun amma mana yaalaa dhaqanii yaala argataa jiru jedhan. Ummanni keenya hanga danda'e Affaarii walitti bu'uu osoo hin taane hariiroo waliin akka uumu qeerroon biyya irraa ergaa dabarfatanii jiru. Akka qeerroon jedhutti namoota shiraaf qarshii funaananii Affaarii fi Oromoo wal ficcisiisuuf deema laaltanii miira kee akka hin galle akkuma obbolaatti waliif obsinee diina keenya isa guddaa saniif ofaa qopheessinuu jechuun ergaa dabarfatanii jiru. Rakkoo kamuu yeroo ammaa kanatti uumamuuf manguddoonni biyyaa callisuu osoo hin taane furmaata itti barbaaduu qabus jedha qeerroon yaadanuuf laate kuni. Aanaa Arxummaa Fursee keessatti isin ummata ajajuu hin dandeessan jechuun PP'n namoota hedduu aangoo irraa ari'aa jiru. Namoonni kalee ari'aman tokko Ahmed Ibrahim bulchaa Arxummaa Fursii aangoo irraa kaafamee bakka isaa Ahmed Ali Abbaa Afuroo bakka bu'eera. 2 Muhammad Boruu Callisaa irraa kaafamee bakka isaa Umar Jiloo kan jedhamu bakka buufamee jira. Namoonni dabalataan ari'aman tokko Faaxumaa Sheemu'ee, 2 Aliyyii Sheemu'ee, 3 Faaxumaa Hasan, 4 Kabiir Geetaanee. Namoonni kun kan yeroo baay'ee akka nama umrii guutuu aangoo irra jiraatu ummata keenya miidhaa shanee jechuun wal jibbisiisaa turanidha. Tokko shanee jedhanii ganda keessatti dubartii ijaaranii ummata Oromoo wal jibbisiisaa kan turan, akkasumas osomaa isaan aangoo irra jiranii Muhammad Hasuu Jaarsoo abbaa ilmaan 17 haadha manaa isaa waliin ajjeessisaa kan turanii fi Muhammad Hussein kan obboleessa isaa waliin manatti ajjeesan abbaa fi maatii isaa yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti abbaa shanee jechuun miisisaa kan turanidha. Har'a kunoo akka meeshaa qarri irraa dhumeetti gadi darbamanii jiru jedha gabaasni nu gahe. Akkasumas bulchaa aanaa Dawaa Caffaa Sharif Qaasim nam jedhamu hojii irraa ari'amuu jiraattonni madda nageenyatti himan. Biltiginnaa yeroo ammaa kana muddama hamaa kee galuun caasaalee duraanii diigdee namoota garaa jabaatan jettu bakka buusaa jirti. Aanaa Dawaa Caffaa kana keessatti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa kan ture ummata hedduu kan ficcisiisaa fi mootummatti hirkatee namoota hedduu hidhatti kan guursise hidhaa keessatti dararsiisaa jiru Awwal Buseerii aangotti deebisan. Sababa mootummaa fi ummata gidduutti wal shakkii uumte jedhuun aangoo irraa dhimma nageenyaa aanaa Dawaa Caffaa irraa bulchiinsi aanaa Dawaa Caffaa ji'oota muraasan dura kan isa kaasee ture. Yeroo ammaa itti gaafatamaan paartii Biltiginnaa godina Walloo Kamisee obbo Ammii Mu'ee inni aangorraa kaafamuu hin qabu jedhee Awwal Buseeriif waan mormeef dhiibbaa Ammii Mu'ee bulchiinsa aanaa Dawaa Caffaa irratti godheen waajjira aadaa fi turizimii aanaa Dawaa Caffaa akka hoogganuuf xalaayaa muudamaa kenneefii jira. Awwal Buseerii armaan duras aanaa Dawwee Harawa irratti gocha garajabummaa ummata irratti raawwataa kan turee fi achi ummatni dararaa isaa dadhabee hunduu isa loluuf barbaadnan baqatee Dawaa Caffatti gale. Dawaa Caffaa keessatti ergaa inni dhimma nageenyaa ta'ee muudamee namoota hedduu maqaa tarkaanfii olaantummaa seeraa jedhuun waraana mootummaa fi buchilleen lubbuu dhabaniiru. Namoota akka Aliyyii Hussein faa dhimma dhuunfaa hiisisee akka dararamu namni godhaa jiru Awwal Buseerii nama tokko jedha maddi keenya kun. Oduma itti aanuun Samaataa Paawar Abiyyi Ahmed arguu feetus hin agarre jedhame. Dhaabbata gargaarsa USAID kan gaggeessitu Samaataa Paawar tibbana deeggarsi namoomaa haala ittiin naannoo Tigraay fi iddoowwan biroo qaqqabaa jiru akkasumas haala nageenya Itoophiyaa irratti warra qaamni ilaalu wajjin dubbachuuf Itoophiyaa turte. Daawwannaa gabaabaadhaaf gara Itoophiyaa dhufuu kan himte Samaataan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin wal argitee mari'achuuf fedhii qabaattus sababa yeroo gabaabaa ta'ee fi
Dr. Abiyyi Finfinneedhaan ala jiru jedhameef wal arguu hin dandeenye jetti. Akka maddeen amanamaan tokko tokko dhimma wal argee isaanii kana qoodaa jiranitti Abiyyi Ahmed achuma masaraa mootummaa keessa taa'ee Samaataa Paawer arguuf fedhii waan hin qabneef kanneen isaaf ergamaniin biyya hin jiru jechuun himaa fi jedhee itti himuun akka jalaa dhokate gabaasaa. Finciltoonni TPLF kamisa har'aa hagayya 5/2021 magaalaa Laallibalaa seenuu isaanii jiraattonnii fi kantiibaa itti aanan magaalichaa BBC'tti himan. Guyyoota muraasa dura gareen TPLF handaara magaalattii keessa socho'aa akka turan kan dubbatan jiraattonni magaalaa Laallibalaa har'a ammoo gara magaalattii seenuu isaanii BBC'tti himanii jiru. Kantiibaa itti aanan magaalaa Laallibalaa obbo Mandaafaroo Taaddasaa finciltoonni TPLF kamisa har'aa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 7tti karaa fuula Gannata Maariyaam jedhamuun beekamuun gara magaalattii seenaniiru jechuun BBC'tti himan. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti kan argamtu bakki seena qabeettiin magaalaan Laallibalaa magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Bahardaar irraa kiiloomeetira 310 fagaattee argamti. Magaalaa naannoo Tigraay Maqaleerraa ammoo kiiloomeetira 348 fagaattee kan argamtudha. Egaa daawwattoota keenya oduuleen har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti daawwattaniin oduu dubbisuun kan isin faana ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee sagaleetiin kan nu faana ture Mu'ee Tallaadha. Oduun keenya kana fakkaata qophiilee madda nageenyaa hafa waliin turtii gaarii.